Booniin bakka hin deebine deemteetti. Hin galtu duuteetti waan ta'eef lafa kanarraa takka godaante. Garuu immoo dhugaan ishii haa ba'u. Maaliif jennaan dhugaan boonii bahuu qaba. Booniin gaafa isheen of fannistu yookaan gaafa isheen lubbuu ishii dabarsitu jechuudha. Viidiyoo waraabdee maxxansite. Viidiyoon sun maaliif ka'e? Gaaffii kooti kun maaliif ka'uu danda'e? Dhugaan ishii akka dhokatuufidha. Viidiyoon boonii sun ka'uunsaa maaliifidha? Silkiin ishii eenyu harka jira? Nama itti gaafatamummaa qabu harka jira moo akkamidha? Nama balleessuu hin dandeenye harka jira moo akkamidha? Maaliif suurri sun ka'e? Hundumtuu suurri ka'eeraa jedhamaa jira. Viidiyoo ishiin maxxansite sun ka'ee jiraa jedhan. Maaliif ka'e? Dhugaan ishii sababa haa dhokatuuf moo maalidhaaf? Gaaffii kanatti ta'e kanadha. Sababa akka duutis kan isheen harka ishiitiin of ajjeeste viidiyoo waraabdee jechuudha. Garuu immoo sababa ishiin of ajjeefte sababuma abbaa manaa ishiiti. Sababa abbaa manaa ishii dhabdeefi kun beekamaadha. Garuu immoo bilbilli qoratamuu qaba malee maaliif viidiyoon isheen maxxansite maaliif kaafama? Maaliif ka'uu danda'e? Kun gaaffii kooti dhugaa dubbachuuf. Kan ittiin isheen of ajjeeste sababa abbaa manaa ishiiti. Maaliif jennaan eengadda viidiyoo sanarraa hin mul'ata. Eengadda gaafa isheen dubbattee gaafa isheen dhaabbante kana booda jireenyi na ga'eera. Hojjedhee sargeera. Gaa'illis nan boqochiisne hojiinis nan boqochiisne jette. Firoottan ishii hundumaaf immoo yookaan immoo nama hundumaaf dhaamsa dhaamte sinan jaalladhaa warroonni natti gadditanii turtan. Dhiifama naa godhaa turtii gaarii jettee viidiyoo waraabdee jechuudha. Galuu gaa'ila isheerraa akka gammachuu hin qabne viidiyoo sanarraa hin hubatamaa hin beekama. Hojjedhees immoo bakka nan boqochiisne jette. Kanaafuu viidiyoon sun maaliif ka'eedhaan gaaffiin koo kanatti gaaffii natti ta'e kanadha. Viidiyoon ka'uu hin qabu bilbilli immoo qoratamuu qaba. Akka seeratti isheen of ajjeestu yoo ofii ishiitiif sababa of ajjeessu ishii maalidha? Isheetu of ajjeese garuu himatteetu humna ishiitii ol gaafa ta'u himatteetu nama jaallattu dhabne waan ta'eef onnee ishii qulqulluu jaallatte onnee ishii laattee fi jaallatte waan ta'eef gaafa isa dhabdu immoo bakka lubbuu ishiirra waan darbeef lubbuu ishiitti faraddee jechuudha. Lubbuu ishii murteessite jechuudha. Ofii ofaan ajjeestu malee sababii du'a ishii sababa abbaa manaa ishii dhabdeefidha. Kana dura yeroo viidiyoo hojjettu isheen jaakoo jetti keessa arraba ishii irraa jaan sun hin dhabamu. Garuu gaafa duutu gaafa du'a dhaammattee maqaa jaa hin dhoofne. Kanaafuu sababii gaa'ila ishii gidduu waliigalteen hin jirreef of ajjeeste beekamaadha kun. Haa ta'u malee viidiyoon sun maaliif ka'eedha? Bilbilli sun immoo qoratamuu qaba. Booniin deemteetti garuu hin duutu hin deebitu. Garaa namoota baay'ee gubdee deemte isheen harka ishiitiin of miitus booniin gaafa humna ishiitii ol ta'u hojjettee nama kana jaallattee namni kun kan kooti jettee hojjettee itti dadhabdee gaafa namni sun immoo bakka gaararraatti ta'ee nama kan biraa irratti jaallate dubartii kan biraa ishee kanaan duras ishee isa faana jiraachaa turte isheetti deebi'ee jechuudha. Gaafa kana bakka kana caala lubbuu koo dabarsuun qabaa jetteetu lubbuu ishiitti faradde. Sababa kanaa sababa isaa of ajjeeste beekamaadha kun. Viidiyoo ishiirra isin beekamaa jechuudha. Gaafa humna ishiitii ol ta'u gaafa ishee caalu bakka yoon boqodhe kana naa wayyaatte namatti hin himanne viidiyoo qofa waraabdee of ajjeeste jechuudha. Ishiin ikkoo hin jaallatti waan ta'eef isa miidhuun barbaanne malee of fannistee zimmettee otoo teessee bakka hin beekamu sumata ajjeeseedha namni. Garuu isheen isas miidhuu waan hin barbaanneef sababa isa jaallattuuf ofii ishii viidiyoo waraabdee kaatee of fannistee jechuudha. Akka anatu of ajjeesee jette. Gubattee gaafa dadhabdu anatu of ajjeese bakka namaan gaafatiinaa jechuu ishiiti. Garuu kanaafuu dhugaan kun immoo haa ba'u bilbilli qolatameedha malee. Viidiyoon isheen immoo seerri haa qoratu viidiyoo ishee waraabde sun immoo maaliif ka'eedha malee dubbiin koo. Gaaffiin koo. Kanaaf warri dhugaa boonii barbaaddan kana duubatti hin deebiinaa.
Booniin nama hin qabdu. Ilmoo hiyyeessati. Nama hin qabdu yeroo jedhu nama falmuufillee baqa ilmoo hiyyeessarraa waan dhalatteef abbaan ishiis waan hin jirreef haati ishii immoo anuma argaa jiru waan ta'eef kanaaf nama isheedhaaf falmullee hin jiru. Haa ta'u immoo malee qaamni seeraa bilbila ishii qorachuu qaba. Sababa ishiin of ajjeeste jechuudha. Ani koo kan na dhibu ijoolleen dhiiraa jaalalaaf jedhanii of hin ajjeesan. Garuu ijoollee shamarranii keenyatu jaalalaaf jedhanii lubbuu isaanii yeroo baay'ee dabarsu. Ishee kana qofatu na gaddisiisaa naan. Yeroo hundumaa shamarrani kan lubbuu isaanii dabarsu malee ijoolleen dhiiraa jaalalaaf jedhanii badaa manatti lubbuu isaanii of hin dabarsanii jechuudha. Kanaafuu dhugaan boonii haa ba'u. Bilbilli ishiis haa qoratamu. Suurri sun immoo maaliif akka ba'e kun gaaffii ta'ee haa deebuun jedhaan dhugaa dubbachuuf. Booniin manas wanta booniin hin hojjetiin hin jiru. Garuu gaafa aduun isheedhaa ba'e lubbuu ishii galaafatte. Sababii obsa dhabdeef nama itti himattu waan dhabdeef sababii abbaa manaa ishiitiif. Kanaaf silkiin sun seeraan qoratamuu qaba. Suurri sun immoo maaliif akka ka'e kunis qorannoo irratti taasifamuu qaba. Dhugaa dubbachuuf waan jennu hin qabnu kanumadha kan koo.